Nagaani faraarri waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoonni TV fayyinaa marti keessan akkam jirtu baga nagaa taatanii waaqayyoof haa galatu gooftaa keenya isa karaa hundumaa nu gargaaree asiin nu ga'ee fi guddisnee galateeffanna waaqayyooni. Waaqayyoo isa waan hundumaa keessatti nu gargaaree baatee asiin nu fide haalli rakkisaan sodaachisaan dadhabsiisaan hedduun utuu jiru waaqayyoo gara keenya isa ta'e maqaan isaa haa eebbifamu. Akkuma amma argitanii wanti isin amma argaa jirtan kun egaa waaqayyo nu gargaaree waldaan keenya waldaan ifa fayyina addunyaa akkasumas TV'n ifa fayyinaa jechuudha imala ishee gara Booranaatti gooteen jechuudha hojii waaqayyo Qarshii hojjetee hojii guddaaf ajaa'ibsiisaadha waaqayyo nu gargaaree tigaa kan nuyi kana waldaan keenya kan isheen kana hojjette egaa kennuun fudhachuudha kennuun eebbifamuudha. Egaa waldaan keenya uummata keenya hongeedhaan miidhaman gara Booranaa jiranii gargaarsa kana gochuudhaan gargaarsi kun egaa kan isheen gootee waan guddaa ta'e utuu hin taane ammuma humna isheetii waldaan keenya waldaan ifa fayyina addunyaa gargaarsa wanta waaqayyo keessa ishee bulche gooteetti jechuudha. Namni yeroo kennaa kennu yookaan namni yeroo waa godhu waan qabaateef utuu hin taane waan qaburraa kenna yookaan wanta waaqayyo keessa bulchuudha kan inni kennu. Kanaaf gaa waldaan keenya saba keenya rakkate yeroo hedduudhaa kaasee yeroo koronaa keessallee yeroo garaagaraatti deddeebitee gargaarsa namootaaf gochaa turteetti jechuudha. Kanaaf gaa fuula keessanitti kanan dhufe. Waldaan kun immoo kan isheen kana gootee qofaa ishee yookaan waan ofii qabdu qabeenya guddaa qabaattee utuu hin taane gargaarsa isin paartineeronni keenya iddoo garaagaraa teessanii gootanii biyya garaagaraa lafa garaagaraa fagoof dhiyoo teessanii kan isin gootanidha. Waldaan keenya qabeenya ofii ishee waan qabdu qabeenyi waldaa kanaa inni guddaan isinumaa saba keenya amantoota irra lafaa jiraatanii paartineerota keenya iddoo garaagaraa ta'anii gargaarsa yeroo garaagaraatti gochaa turanidha. Isa jalqabaa waaqayyo sinaa eebbisu jechuun barbaada. Warra gargaarsa keessan karaa hundumaan tumsuudhaan nu cina dhaabbattan eebbifama. Barri keessan haa eebbifamu. Egaa imala keenya gara sanatti yeroo goonu namoota keenya wajjiniin jechuudha gara sanatti imala garaagaraa gochaa turreerra. Anillee akka carraa karaan xiqqoo ishee daandiin waan hin mijannee fi daandii walakkaa ga'ee gara sagantaan keenya waan ga'eef sagantaan as waldaa keenyaa xiqqoo ishee karaa bubbullee turre gara naannoo bulee horaa ga'ee jechuudha kanan deebi'ee ani sagantaadhaaf hin deebi'e jechuudha. Karaarraa yeroo dheeraa waan turreef yaa ta'u obboloonni keenya immoo qabeenya kana yookaan immoo waan kana ittiin ga'aniiru jechuudha. Uummata keenya hongeedhaan beelaan rukutamanii jiran horii isaanii gaalli re'een saawwan isaanii jalaa miidhamaa jiraniif waldaan keenya kana laalteeti kan isheen gargaarsa kana goote. Egaa boris waldaan keenya bifa danda'ameen haala danda'ameen namoota rakkatan kama cina dhaabbachuudhaaf qophiidha. Iddoo garaagaraatti gaa uummanni keenya ammas beela garaagaraa keessa jira. Isa kanaaf isa guddaa isa olaanaa gargaarsa birriirrayyuu waldaan keenya kadhannaadhaan saba kana bira dhaabbachaa jirti. Kadhannaadhaan saba kana tumsaa jirti. Wanti hundumaa caalu gargaarsi hundumaa caalu kadhannaadha. Kanaaf egaa hundumti keessan biyya kanaaf lafa kanaaf dachee kanaaf waaqayyoon akkasiin kadhattanillee nu wajjiniin isin affeerra jechuudha. Kanarratti egaa qabeenyi nuyi gara Booranaatti geessine kuni yoo xiqqaate birrii 700 ol kan ta'u baasii gootee waldaan keenya gara sanatti imala ishee gootee saba keenya achitti beelaan hongeedhaan horiin isaanii rukutamaa jiran hundumaa gargaarteetti. Kanaaf isa guddaaf isa olaanaa garuu waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoon yoo kadhanne wanti hundinuu darba. Qilleensi yeroo ol ka'u qilleensi yeroo gadi bu'u haala ilaallee miti nuyi kan nuyi deemnu Kiristoosin waaqayyoon ilaallee deemna. Kanaaf waaqayyoon hin kadhanna jechuudha. Egaa teessanii kan nu hordofaa jirtan amantoonni keenya paartineeronni keenya waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Gochi isin gootan waldaa kana cina kan isin dhaabbattan waan salphaa miti waan guddaadha waan dinqiidha. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu eebbifamaa waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Ameen. Tole hordoftoota TV fayyinaa marti keessan bakka jirtanitti nagaaniif jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u jenna. Guyyaa irraa kana akkuma beekamu yeroo ammaa uummatni keenya Booranaa jiraatanii sababii bokkaa dhabuurraan kaasee miidhamni isaanirras akkasumas qabeenya isaanirra ga'anii
miidhama guddaa keessa jiru. Kanaaf waldaan ifa fayyinaa addunyaa TV fayyinaa waliin ta'uudhaan nyaata namaaf akkasumas nyaata horii qabattee konkolaataa 3 qabattee gara kana dhuftee jirti. Nyaata horii FSR 2 fi akkasumas nyaata namaa kunoo FSR tokko qabannee gara kana dhufne. Gara kana kan dhufne nu bicha nu qofa utuu hin taane gara kana kan dhufe gurmuu baay'ee taanee kaane. Karaan hin mijanne haalli yeroo kanaaf karaan hin mijanne guyyaa sadaffaa keenyatti nus kunoo har'a addana geenyee magaalaa Yaabelloo geenyee kunoo isaaniidhaaf buusaatti jirra. Ergamaa gee ta'uun tajaajilaaf jedhanii guyyaa 2 wajjin turanii waan hin mijanneef gara tajaajilaatti magaalaa Bishooftuu ol deebi'anii. Egaa waldaan ifa fayyina addunyaa akkuma beekamu deeggarsa kana yeroo adda addaatti namooti yeroo rakkatan yeroo dhibee koronaa ka'ee yeroo uummanni keenya sabni Somaalee buqqa'ee akkasumas namoota karaa irratti kufaniif deeggarsa adda addaa goota jirti. Akkasumas gara fuulduraattis kan itti fuftee rakkina sabarra ga'u hundumaa bira kan dhaabbatta. Sagalee Waaqayyoo maal jedha Maatiyos 25:35 irratti akkana jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beela'een ture beela na baaftan, dheebodheen ture dheebuu na baaftan, qullaa koo ta'een ture daara na baaftan, hidhameen ture na gaafattan jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha akkasii ni dubbata. Gara dhumaatti gaaffiin gaafatamu isa kanaadha jechuudha. Kanaaf gooftaan ganaa qullaa ta'a utuu hin taane gooftaan ganaa beelaa utuu hin taane saba beela'e bira dhaabachuun nama qullaa ta'e bira dhaabachuun nama hidhame gaafachuun sagalee Waaqa akka ta'e beeknee kiristaanonni biyya lafaarra jirtan namni biyya lafaarra jirtan yeroo namni rakkatu akkasuma akka bira dhaabbattan isiniin jennaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu ummanni Booranaallee deeggarsa nu isiniif hinne kana kabajaan nurkaa fudhachuu keessanitti bulchaan godina kanaallee kabajaan nurkaa fuudhuu isaaniitti guddaa gammanneerra. Waaqayyo bara keessan eebbisu isiniin jenna. Akkasumallee deeggarsi kun kan harka namaatii kan Waaqayyo inni deeggarsa itti fufiinsa isinii kennu harka Waaqarraa bokkaan biyya kanatti akka roobu isinii kadhannaan isin duukaa jirra. Gara fuulduraatti waan dandeenyu isin bira jirra. Namni Waaqa ergamaa geetu illee dhufanii isin ilaalu yeroo biraa Waaqayyo bara keessan eebbisu ulfaadhaa isiniin jenna. Tolee daawwattoota TV fayyina bakka isin jirtan maratti nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Egaa akkuma kanaan dura godhaa turte waldaan ifa fayyinaa kanaan dura yeroo garaagaraatti yeroo sabni keenya rakkina garaagaraatiin balaa garaagaraatiin miidhamaa turan hamma humna ishee kan qabdurraa qooddee sabeelee nyaachisaa sadheebote obaasaa kan daaree uffata uffisaa kan mana barumsaa galuu dadhaban immoo mana barumsaa galchaa bakka namoonni dadhabanitti hamma humna ishee geessee gargaaraa turuun ishee ni beekama. Egaa hammas sababa uumamaatiin kan ka'e uummanni keenya hangafoonni keenya Booranaa as jiranii balaa hongeerraa kan ka'e loon isaanii re'een isaanii hoolonni isaanii gaalli isaanii namni isaanii miidhama guddaa keessa jiru. Dhugumaan dubbachuuf egaa waldaan keenyas akka waldaatti kana dhageessee saba keenya bira hangafa keenya bira dhaabachuu qabna. Isaan madda keenya ka'umsa keenyadha. Isaan bira ga'uutiin isaan gargaaruu qabna humna keenyaan jettee kana yaaduutiin abbaan mul'ataaf hundeessaan waldaa ifa fayyinaa ergamaa Geetawun Himmiruu garee kana dursuutiin gara kanatti imala jalqabnee turre akka carraa ta'ee haalli daandii mijachuu waan dideef namni Waaqayyoo garee kana dursaa kan turanii adaraa kana nutti kennanii geggeessitootaa fi paasterii waldichaatti kennanii nuun finnee kunoo asiin geenyeerra. Akkuma nuun finnee asiin geenyeenis uummanni keenya as jiran bulchitoonni godinaa simannaa nuuf godhanii nu simataniiru. Nullee kunoo gargaarsa waldaan walitti qabde kana kan isheen ofirraa kuttee laatte kana finnee asiin geenyeerra. Akkuma isin argaa jirtan kun amma kan konkolaataa irraa bu'aa jiru daakuu FSR tokko konkolaataa irraa bu'aa jira. Akkasuma immoo marga horiif ta'u jechuudha FSR 2dha kan waldaan kun gara kanatti ergite. Walumaa gala nyaata horii fi nyaata namaa baasii 700 olitti tilmaamamu baastee waldaan kun uummata naannoo kana jiran qaqqabdee jirti. Egaa inni guddaan nuti kan hin dhufne gaafa nama ilaaluu deeman harka qullaa hin deemaniif malee kun gaadha jennee miti kan qabnurraa ofitti irrifneeti finnee kan dhufne. Hundumaa caalaa garuu biyya keenyaaf saba keenyaaf keessumaa immoo erga balaan hongee kun galee jedhameeti uummata naannoo kana jiruuf uummata Booranaaf hangafoota keenyaaf waldaan keenya akka waldaatti namni Waaqayyoollee abbaan keenya ergamaa Geetawun Himmiruu kadhannaa labsanii kadhannaa yeroo dheeraa godhaa turre kadhannaa kanaanillee nama amma naannoon kun
birmannaa argateera namoonni hedduun birmataa jiru qaamni mootummaa miti mootummaan dhaabbileen garaagaraa akkasuma hawaasni bakka garaagaraa jiraatanillee walitti gurmaa'uutiin gareetiin naannoo kanatti birmataa jiru haa ta'uyyuuti malee gargaarsi amma as dhufe kuni uummata naannoo kanaaf gaadha jechuun hin danda'amu rakkoon sabni keenya keessa jirtu rakkoo hamtuudha asumaan dhaamsanuu dhaamuu barbaannullee waldaa kiristaanaafis haa ta'u amantootaafis haa ta'u kan hin amanneefis haa ta'u rakkoon uummanni kun keessa jiru kan miidiyaa irraa agartan ni caala kan dhageessan ni caala kan feesbuukii yookaan immoo kan tiivii kan dhageessan irra ni caala amma akkuma jedhamaa jiru loowwan isaa jalaa du'aa jira ammallee du'ii loowwan irraa hin dhaabanne namoonni baay'een illee miidhamanii hospitaala jiru nuti amma gargaarsa amma dandeenyu finnee dhufneerra kanaaf waldaan kiristaanaa akka jirtutti bakka jirtutti dirqama kan qabaniin nama gargaaru waan ta'eef yoo hin qabaanne kadhannaatiin nama gargaaru hin danda'ama kadhannaa fageenya hin daangessu kadhannaa qabeenya hin daangessu kanaafi waldaan kiristaanaa bakkuma jirtutti amantoonni qulqulloonni bakkuma jetanitti mana keessan taa'uutiin waaqayyo biyya kanaaf bokkaa akka roobsu duumessis bokkaanis qilleensi jiidhaan kan waaqayyo waan ta'eef waaqayyo biyya kana bokkaa yandootiin akka yaadatu biyya kana akka eebbisu lafa gogee akka jiisu marga lafa keessaa qondaa'ellee akka biqilchu uumama biyya kanaa gaarreensaa dachaasaa bushaayeesaa loonsaa namasaa yaadatee waaqayyo akka eebbisu mana keessan taa'aa kadhadha akka waldaatti illee kadhadha akkasuma immoo hojjetoonnis haa ta'u horsiisee bulaan haa ta'u qotee bultoonni haa ta'u iddoo biraa kan jirtan amman uummanni kun kan inni keessa jiru rakkoo guddaa keessa jira kanaafi waan qabdaniin birmadhaa fi waan qabdanii bira ga'aa fi bira dhaabadhaa isiniin jenna 10 ta'aatii 20 ta'aatii 50 100 ta'aatii akkaataa hojii keessaniin akkaataa walitti dhiyeessaniin akkaataa hiriyummaa keessaniin wal gurmeessaatii uummata kana kottaa ilaalaa isiniin jenna egaa walumaa galatti nuti har'as kan jirru abbaa keenya ergamaa geeta'uun immiruu akkasumas immoo waldaa ifa fayyinaa bakka buunee kunoo har'a as jirra finnee gargaarsa kana asiin geenyeerra gargaarsi keenyallee addaan hin citu ammas hamma humna keenyaa bira dhaabannaa itti fufaa kadhannaan keenya itti fufaa waan qabnuun gargaaruun keenya itti fufaa kanaafi isinillee amantoonni keenyallee akkasuma miseensonni waldaa fayyinaallee kunoo gargaarsa keessan finnee asiin geenyeerra kanaaf amma wanti jiru wanta gaariidha raawwannee jirra kanaafi dhaamsa nu dhaamuu barbaannu kanumadha kana jechuu barbaannaa jechuudha gabaabaatti waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Eshi maqaan kiyya Guyyoo Carfii jedhama itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Booranaati. Warra TV fayyinaatiin baay'ee galatoomaa ka uummata keessan kadhanna duwwaan adamtaatiin qabatamaan bira ga'uu dhaqqabuu dandeenya dachee sun irra dhaabannee uummata kan laaluu qabna. jettanii uummata kan laaluuf immoo harka duwwaa doon ta'in waan nyaata namaatiif horii barbaachisu nu qabatanii dhufuu keessanii baay'ee galatoomaa horaa bulaa deebanaa isan jaalannaa. Maqaan kiyya Boo Alakee Kosii jedhama. Jiraata gandaa iddii haalleeti aanaa elwayye jedhan. Waldaan ifa fayyina addunyaa gargaarsaan kennu keessanii fi baay'ee san galatoomfanna. Qaamni biraalleen akka gargaarsa kanaa fi nu birmatu baay'ee isan eeganna. Ilti keessanii ilti addunyaa garheen deeffachuu qabdii waan jedha. Kabaj waliin isan gaafanna galatoomaadha. Galatoomaadha waan rakkoo bonaati wal qabatu. Naannoon tun rakkoo bonaa guddoo qabdi. Akka malee rakkoon bonaa harka nu qabdi jechuudha. Dabalataan roobii xiqqaan tokko naannoo tan ba'e eegisuun naannoon tun qara akka malee hin jirtu amma namii gargara walitti godaanee yoo xiqqaatte namii aana 5 naannoo tan keessa jira. Fakkeenyaaf aanaan akka Mooyyale, aanaan akka Armaan Elwayyee, Armaan dabalatee aanaan Dubuluq kun cuftinuu rakkoo bonaatiin wal qabatee as keessa jira jechuudha. Maaliif ennaan namni kunini rakkoo gargaraatti harka qaba. Horiin kun rakkoon jajjabduu waan harka qabduuf hagaarii faanii fidan du'a deema uummati rakkoo ammaata keessa jira jechuudha. Kanaaf nu ammoo sodaannu nama horii lakkifne namaafiyyuuf sodaachuu jira. Maaliif ennaan jii bonaan mallee yoo xiqqaatte jii shayyaa hafee jechuudha. Kanaaf wal qabatee uummata keenya rakkoo guddootti harka qaba. Kanaaf kayyoo laallamma yoo waaqummaan nu gargaar malee gargaarsi namaalleen rakkuma ammoo namni akka danda'u wal gargaaruu hin danda'a jechuudha.
Kanaaf isin warri rakkoo ongee bonaa laaltanii deeggarsa nu gootanii margi loonii kana isin nu buuftan guddoo san galateeffannaa. Waldaan ifa fayyina addunyaa magaal Bishooftuu irraa kan dhuftan galatooma saniin jenna. Ayya galatooma maqaan kiyya Quubsaa Diidaa jedhama. Godina Booranaa Naayil Wayyee gandidde alle keessatti argamna. Lafti teentuun marroo bonaatiin qabamnee guddoo bonni nu qabate bonni kun nu keedheerate. Booranni duriyyuu qara horsiisee bulaa looniin jiraata wanni nu jirruun loon kun qara gannillee nu muyata. Ageettiin jirta gayyallee ladhamne wanni nu jirruun qara bona. Bonni kun nu jabaatee amma nulleen funaamma gandidde alle tanatti Booranni aanaa dilloo gam kan jiru yookaan ka qancaro kaduddi dheeraa kun cufti bonii itti jabaatennaan lafteen tana dhufanii lafteen tan malan gartanii muki tokkollee nu hin jiru. Buyyoolleen cufla goggotti. Ado akkam kan dudduu baatanii reeffi loonii kan cufmiyyuu yabbii wayii ka amma biyyi dhuftuu sun ta'u nama zira taatuti bonii kun guddoo nu jabaate. Gargaarsi biraallee dhibii hin qabnu marroo nu gargaartaniif